Ajjeerraa galabaa maatiin samanni lumuutu wanoollee horiidhu wanoollee maa wal jibba namni. Adaraa yaa Rabbii miidiyaa Itoophiyaa Egereeti. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin dhimmoonni hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi amantaa biyya keenyaa fi addunyaa ni dhiyaatu. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin yaadonni garaagarummaa malee tamsa'u. Madaalliin yaadotaas itti mirkanaa'a. Biyyi abbootii keenyaa kan ijoollee keenyaa akka taatuuf ni hojjanna. Sagantaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egeree afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin torbanitti isin bira ga'u. Itoophiyaan Egeree biyya nuti itti sooromnu, ijoolleen keenyas soorama nu baasan, akkasumas biyya injifattuu taatee akka itti fuftuuf ni hojjanna. Mul'anni keenya dhaloota darbee fi dhufu gidduutti riqicha ta'uudhaan Itoophiyaa carraaqqii fi yaada ijoollee isheetiin misoomtee hundaaf mijattu uumuu fi dhalootaaf dabarsuu, aadaa wal kabajuu, wal danda'uu, wal qixxummaa, bilisummaa, keessummaa simachuu fi kunuunsuu ijoolleen ishee ittiin beekaman deebi'ee ijaaramee dhaloonni egeree kennaa kanarraa fayyadamaa ta'ee arguudha. Yaadotaa fi ergaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin darban akka hordoftan namoota biroofis akka qooddan kabajaan Ajjeerraa galabaa maatiin samanni lumuutu wanoollee horiidhu wanoollee maa wal jibba namni. Harka jirtu hordoftoota dhaggeeffattoota hiriyoota koo maatii koo jaalleewwan koo hundumti keessan bakka jirtanitti akkam jirtu nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiin waatiin akkamii nagaa galanni isaa hin badini. Har'a geenye kan boruutis isatu beekaa. Nageenya fi ambaasaaddarummaa nageenyaa ሰላምና የሰላም አምባሳደርነት መተዱሬ ጀዱን ሐራሞ ዋን ቶኮ ካስኔ ኢላላ ቱርቲን ኬሰን አንገዱማት አንፋና ከተው አፌራንኮ ካንከበጃቲ ነፋና ቱራ አጀራ ገለባ ማዲም ሰማኒ lumuutu wanoollee horiidhu wanoollee maa wal jibba namni. Egaa deebinee dhufnee jirra. Ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti akka ana faana ta'u kabajaanan sin affeera. Har'a kaa nageenya fi ambaasaaddarummaa nageenyaa salaaminaa የሰላም አምባሳደርነት መተዱሬ ጀዱረቲ ኢጆ ኢማ ዱቢ ጅራቹ ዳቡ imma lafee dugdaa keenya kan ta'e utubaa jiruuf jireenya keenya kan ta'e imma nageenya fi ambaasaaddarummaa nageenya irratti yaada wal jijjiirre nafaana tura. Egaa nageenyi maaliif barbaachisaa wantoota jedhu kana kaasuudhaan yeroo keessanii fudhadhu ani qabxii gurguddoo sadi kaasuun barbaada. Tokko firii nageenyaa akka itti buusuun danda'ama. Gama biraatiin sadarkaa dhuunfatii qabanii hanga gareetti ambaasaadara nageenyaa akkamitti ta'uun danda'ama. Ambaasaadara nageenyaa akkamitti ta'uun danda'ama. Bu'uurri nageenyaa maali? Karaa tokkoonis karaa biraatiinis kaasaa kan turre bu'uurri nageenyaa nageenyi akka jiraatu wantoonni teessoo ta'an immoo maalidha? Wanta jedhu immoo qabxii lammaffaa irratti kaasnaa sadaffaaf inni dhumaa maali haako? Maal hojjennu? Hojjechuun irraa eegamaa maali haa hojjennu? Waan jedhu immoo kaasnee ilaalla. Kanaafuu qabxii tokkoffaa irratti yaada koo isinii qooduuf akkamitti ambaasaadara nageenyaa ta'uun danda'ama? Nama nageenyaa akkamitti ta'uun danda'ama? Maaliif nageenyi waanuma barbaanneef waanuma feeneef qofa dhufuu hin danda'u. Wantoonni gochuu qabnu jira.
dhuguma midhaan qophaa'ee mana jiru fudhannee yoo nyaanne midhaan sun faayidaa hin qabu. Gara keenya dhufee hin nyaanne nutu fudhata. Kanaafuu midhaan qophaa'ee jiru san waanuma midhaan ta'eef hanga nama ka'ee fudhatee nyaatu hin taanetti midhaan san irraa fayyadamuu hin dandeenyu jiraatus. Yeroo itti aanu torbanarraa nageenya wajjiin eessatti wal jala miliqne mata duree jedhu irratti hin mari'anne. Kanaafuu nageenya nama nagaa ambaasaadara nageenyaa ta'uuf qaamni keenyas yaadni keenyas sammuun keenyas boqachuuf nuyi maal gochuu qabnaa? Amma eenyullee taanan jeequmsa hin barbaadu. Nageenya barbaada, tasgabbii barbaada, boqonnaa barbaada. Sun garuu akkanumatti nuuf. Akkanumatti. Kanaafuu akka nageenya wajjin wal jala miliqne waan tokko hojjechuun barbaachisaa ta'aa jechuudha. Tokko balaa dhabamuu nageenyatiin nu qaqqabuu danda'u sammuuf laphee qulqulluudhaan yaadudha. Xiinxaluudha. Balaa dhabamuu nageenyatiin nu qunnamuu danda'u sammuu fi laphee qulqulluudhaan yaaduu xiinxalu. Namni odoo gara wayiituu hin loogin osoo hin burjaajain confused odoo hin ta'in sammuu fi laphee qulqulluudhaan nageenyi yoo hin jiraanne rakkoo sadarkaa dhuunfaa fi sadarkaa gareetti isa quunnamuu danda'u xiinxalee hubate jaalate osoo hin ta'in dirqamee ambaasadara nageenyaa ta'a. Rakkoon nageenyi yoo hin jiraanne isa quunnamu sun isa dhiibaa jechuudha. Isa dirqisiisaa jechuudha. Isa dhiiba, isa dirqisiisa. Kanaafuu tokko lama sadi sadarkaa dhuunfaatti namni tokko kophaa isaa taa'ee osoo nageenyi jiraachuu baatee rakkoo maaltu ana quunnama jedhee barreessuu qaba. Katabuu qaba. Haasa'uu qaba ofii mataa isaa wajjin. Gara gareetti yoo dhufne immoo teenyee gareedhaan. Nageenyi yoo hin jiraanne sadarkaa dhuunfaatti sadarkaa gareetti rakkoo maaltu nu quunnamuu danda'a jennee sammuu fi laphee qulqulluudhaan haasa'uu mari'achuun barbaachisaadha. Teechifachuu. Maal ta'a? Maaltu nu quunnamu? Rakkoo nu quunnamu? Qormaata nu quunnamu san teenyee barreeffachuu gareedhaan illee mari'achuu sadarkaa gareetti. Dhuunfaadhaan illee of wajjin haasa'uun barbaachisaa. Rakkoo nu quunnamuu danda'u san lapheef sammuu qulqulluudhaan yoo gargar baafanne rakkoo san jalaa of baraaruuf sadarkaa dhuunfaadhaanis haa ta'u gareedhaan ni hojjenna, ni dirqamna. Humna nu dhiibu ta'aa jechuudha rakkoon mataan isaa. Nu yeroo baay'ee kan dammaqnu erga rakkoon nu quunnamee booda, erga beelanneen booda hojjechuun akka nurra jiru. Erga dhibamneen booda mana yaalaa dhaquun akka nurra jiru. Akkasitti yaanna amaleeffannee rakkanne malee dubbiin dura qophaa'u. Dura ni abjoochuutu nutti jira. Tilmaamutu nutti jira. Foorkaast gochuutu nutti jira. Gaafa san dallaa fageessinee axirraa jechuudha. Fageessinee waan nageenya jeequu fageessinee atirra. Because nageenyi yoo badee rakkoo nu quunnamu adda baafannee jirraan sun driving forceidha jechuudha nuuf. Nutti hin salphatu nageenya balleessuun booressuun nutti hin salphatu gaafa sana. Nutti hin salphatu. Hin salphatu. Odoo buuphaan harkaa yoo kufte akka cabduu fi
harachuu akka hin dandeenye osoo beekuu baanne buuphaa seeraan hin qabannu akkanatti. Buuphaan tun yoo cabde argachuu hin danda'u jedhee sammuun keenya waan amaneef dursee of eeggannoo godhaa jechuudha. Kanaafuu qabxiin jalqabaa ambaasaadara nageenyaa nama nagaa ta'uuf kan barbaachisu nageenyi yoo badee rakkoo nu quunnamuu danda'u sammuu fi laphee qulqulluudhaan adda baafatanii irratti sadarkaa dhuunfattis haa ta'u sadarkaa gareetti mari'atanii qulqullinaan teechisu. Sun humna nuu ta'a nageenya irratti akka hojjennu, nageenyaaf akka hojjennu. Because nageenyi dhabamuun isaa eenyullee sadarkaa kamittuu kan jiru hin fayyadu. Hin fayyadu. Eenyullee sadarkaa kamirra kan jiru dabaree ta'uu danda'a. Dabaree ta'uu danda'a. Kun har'a miidhamaa, kun boru miidhamaa, kun iftaan miidhama. Nageenyi yoo hin jiraanne eenyullee haa ta'u sadarkaa kamirrayyuu kan jiru guyyaa isaa eeggatee hin miidhama. Kanaafuu rakkoon kuni salphaa fakkaachuu danda'a. Salphaa. Waan xiqqaa fakkaachuu danda'a. Miti. Sammuu tokkoo keenya keessa ibiddi gama sanitti lokkoo'e yoo gama sanitti naamsine, yoo hin sirreessine, yoo karaan qabsiisne gamana hin dhufu jennee comfort zone keessa teenyee qabna. Baay'een keenya comfort zone. Manneen amantaa yoo dhaqxan comfort zone keessa jiru. Maybe mootummaan waan kana settle godha. Akkanatti ibsallee yoo kenninu akkanatti mootummaan waan kana dhaqee kana gochuu qaba. Gama mootummaallee yoo dhaqnu homaa waraana baay'ee qabnu ilaaluudhaan ta'uu danda'a, meeshaa hidhanne ilaaluudhaan ta'uu danda'a. Maal comfort zone keessa teenyee jirra. No. Comfort zone kana keessa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Comfort zone keessa ba'uun barbaachisaadha. Eenyullee itti gaafatamummaan fudhatu kana sirriitti beekuun tokkoon keenya balbala keenya qulqulleessuu irratti yoo hojjenne magaalaan qulqullooftu hin jirtu. Kana qabatamaan lafarratti ilaaluu dandeessu. Ganamaan oduu baatanii namni baay'een asfaaltii yoo qulqulleessan agartu. Guyyaadhaaf garuu xuraa'ee bula. Because namni qulqullummaa irratti mataa isaati irraa eegaluu hin barbaadu. Kanaafuu sammuuf laphee qulqulluudhaan comfort zone kana keessa baanee yoo yaadne rakkoon gara keenya deemaa jiru rakkisaadha. Kanaafuu qabxiin jalqabaa kana. Inni lammaffaa wantoota faallaa nageenyaa ta'anirraa of eeguudha. Wantoota faallaa nageenyaa ta'anirraa of eeguudha. Yeroo tokko jechi nuyi akka salphaatti dubbannu, gochi nuyi akka salphaatti hojjennu, tuulamee ida'amee deebi'ee ibidda nu nyaachuu danda'u ta'uu akka danda'u baay'een keenya nu hubanna. Amma miidiyaalee hawaasaa fudhachuu dandeenya. Miidiyaalee hawaasaa ittiin maal gochaa jirra? Nageenya advocate gochaa jirra moo? Akka ittiin qormaata keessaa, akka ittiin rakkoo keessaa, akka ittiin jeequmsa keessaa baan advocate gochaa jirra moo? Rakkoon tokko rakkoo biraa akka dhalu advocate gochaa jirra kan jedhu taan ilaaluudha. Keessattuu warri biyya kana keessa jiru. Warri ala jirtanii dhiiga keenyatti taphattanii qoostanii rabbi gatii hin kafala. Eessatti illee hin kafala. Keessattuu warri amma eelee kanarra jirru gubaa ibiddaa kan gubateetu arga jedhanii durallee kan gubutu kanuma eeleerra jiru sani maal advocate gochaa jiru? Maal dabarsaa jiru? Dhugaa akkamitti ibsaa jirra? Akkamitti himaa jirra? Namni fayyaa qabu dhugaa jaalalaan ibsa. Nama hin dallansiisu. Jaalalaan ibsa dhugaa. Nuyi maal akkamitti advocate gochaa jirra kan jedhu laaluun turuudha. Salphaa fakkaachuu danda'a.
hiriyoota koo salphaa fakkaachuu danda'a. Gabbuutee feesbuukidhaan waa darbachuun baay'ee salphaadha. Ibidda sababa saniin dhufuu dhaamsuun garuu ulfaata. Kanaafuu wantoota faallaa nageenyaa ta'an sadarkaa dhuunfaatti hanga gareetti jiranirraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababa akka hin taane of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Sababa akka hin taane. Deemnee odoo afaan koo qabee miila koo cabsee hanga jennu amma keessattuu yeroo ammaa kana waan biyyi keenya irra jirtu hin beekna waan ta'eef tarkaanfiin keenya takkaan ishee of eeggannoof gamnummaadhaan guutamuu qabdi. Ayiteeluu guutamuu qabdi. Warri konverti zoonii keessa taa'anii ibidda namatti qabsiisan hin oolu. Konverti zoonii keessa ba'aa dura. Gaafa san sinitti salphata. Kanaafuu faallaa nageenyaa wantoota ta'an sadarkaa kamittuu kan jiru. Sadarkaa kamittuu. Sadarkaa mootummaattis haa ta'u, sadarkaa mana amantaattis haa ta'u. Sadarkaa kamittuu. Waan faallaa nageenyaa rakkoo nuquun nama kana keessa akka hin baane advokeet gochuu danda'u. Pushing factor ta'uu danda'u. Irra hanga dandeenye of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Nuyi sababa jeequmsaa ta'uu hin qabnu. Jecha keenyan, jireenya keenyan, oolmaa keenyan, bulmaata keenyan, hojii keenyan. Nuyi warra nageenya advokeet godhu. Advokeet yoo danda'ame ibidda warri biraa kan qabsiise kan dhaamsu ta'uu qabna. Gamaa gamana dhaabbachiisnee psychologically nama erga walitti buusteen booda harkammaa walitti dhufan jechuu hin dandeessu. Already psychologically walitti bu'anii jiran. Erga sammuudhaan waraana keessa galaniin booda qaama maaliif waraana keessa galan jechuun hin danda'amu. Already namni waraana keessa irra dura ilaalchan yaadaan waan barreessu namni already waraana keessa jira. Nama akkanatti waraana keessa jiru qaamaan gaafa wal bira gahee wal rukutu maa walitti bu'e jechuu hin dandeessu. Kanaafuu dura wanti irraa of eeguu qabnu jira. Dura wanti irraa of eeguu qabnu namni tokko waan haasa'u waan dubbatu olaal akka waan jeequmsi isan tuqne isan miinetti waan yaadu sitti fakkaata. Shame on them. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni rabbiin illee sodaachuu dhiiseera, namallee saalfachuu dhiisee jira. Kan baratee as jira nama guddaadha jettuun dakana bu'ee kophee miila keetii jalatti kufee argite. Kufee argite. Kanaafuu ta'uun ittiin jiru wantoota faallaa nageenyaa ta'anirraa keessattuu yeroo kana of qusachuun nurra jira. Wanta rakkoo nu qunname kana keessaa akka itti baanu gama amantiitiin, gama siyaasatiin, gama hawaasummaatiin, gama diinagdeetiin maaltu odoo ta'ee xuruudha kan jedhu kana namni dhaga'us yaa dhaga'uu baatus advocate gochuudha. Yookaan callisuu. Gaafa murtoo akkanaa kana keessa seenneen konferti zoonii keessa baane nama nageenyaa ta'uun baay'ee salphaadha. Ambaasaadara nageenyaa ta'uun baay'ee salphaadha. Agartee? Baay'ee salphaadha. Odoo kana of keessaan baasin garuu akka kittibaatatti odoo mara feedhan lilimoodhaan nuu kennanii nuun galu. Gubannee nuun galu. Miidhamnee nuun galu. Kanaafuu faallaa nageenyaa wantoota ta'anirraa of daangessuu of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Sadaffaa fi inni dhumaa ambaasaadara nageenyaa ta'uuf maaltu barbaachisa kan jedhu kan hin kaasu. Mari'achuu. Waan gaariidhaaf wal kakaasuuf, wal dammaqsuuf mari'achuu. Amma komishinii wayii dhaabbatee jira miti komishiniin marii biyyoolessaa. Odoo hojiin hojjetin akka hin dadhabneen sodaadha. Komishiniin kun odoo hojiin hojjetin akka hin dadhabne. Practical waan ta'e keessa galanii exercise gochuu
mari'achuu haasa'u nama arrabsee poost godhu akkamitti ati laayik goota sheer goota akkamitti wal gorfachuun baay'ee gaariidha. Gorsa didduun du'an didduu jedhan. Gorsa didduu du'an didduu. Agartanii? Gorsa didduun du'a hin didduu. Wal gorsuun, wal dhaggeeffachuun, mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Eenyullee guutuu miti. Eenyullee guutuu miti. Eenyullee. Yoo mari'annu, yoo haasofnu wal guutaa, wal utubaa, wal ijaaraa gara sadarkaa guddicha olaanaa sanitti ce'aadeen. Kanaafuu mammari'achuun, haasa'uun, wal sirreessuun, wal qajeelchuun baay'ee barbaachisaadha. Waliif of laalee ta'uun, wal keessatti of ilaaluun, wajjumaan nyaachuu, wajjumaan dhuguu, wajjumaan bobba'uu miti dubbii nama wajjin gattaanii mari'achuu, haasa'uu. Maalirraa ka'e? Akkamitti ka'e? Akkamitti dhaamsina? Akkamitti dhaabna? Maaliif akkana goota? Maaliif akkana godhe? Jedhanii wajjin mari'achuu, haasa'uu. Ila waan dirreerra bahuu hin qabne baay'ee fuunee waan baaneef sassaabuu rakkanne. Sassaabuu rakkanne. Waan dirree waan urufa bahuu hin qabne fuunee baane amma sassaabaddaa jennaan akkamitti sassaabu? Nuyi namni akka wal jibbu goonee kan guddisne, kan jala qoonne, kan nyaachisne, kan obaasne nuyi. Nu barsiisanii baranne jennee barreessinee nama wal fichisiisne, haasofnee nama wal fichisiisne. Waan urufa bahuu hin qabne, waan mana keessatti baay'ee fuunee urufa baasne. Urufa baasneeti amma sassaabaa nuun jedhani akkamitti sassaaban? Eessaafin harkaa nu bahe. Laal dubbii fi dhakaasii harkaa bahe deeffachuun ulfaata. Dubbii fi dhakaasii harkaa bahe deeffachuun ulfaata. Already si harkaa bahee jira. Si harkaa bahee jira. Kanaafuu dubbii fi dhakaasii harka jiru dura qabadha. Erga si harkaa bahee mataa qabattee niyyi. Amma santaaniin biyya kana keessatti santaan dubbii haadha manaa fi abbaa manaa, dubbii maatii fi dubbii ollaa fuunee urufa baaneet keessatti sirreeffachuu dadhabneet lafee itti rumbulte lafee taate akkuma jedhame san duruma sirreessuu dadhabneet amma sassaabachuu dadhabnee rakkanne. Kanaafuu waliin mari'achuu, dhaabuu, wal tuffachuu kana dhaabuu, wal dhaggeeffachuu, poozitiiv attituudii ta'e qabaachuu, ilaalcha poozitiiv ta'e qabaachuu baay'ee barbaachisaadha. Zamana kana akka salphaatti ilaaluun nurra hin jiru. Kanaafuu kana sirreessuun, kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Salphumatti wantoota sadeen kana yoo guunne ambaasaadara nageenya ta'uun baay'ee salphata. Nama nagaa ta'uun baay'ee salphata. Nama nagaa ta'uun jechuun kun eessa maddaa? Akkana gochuun immoo akkamitti danda'ama kan jedhamu ni ilaalla. Ammallee turtiin keessan ana afaan akka ta'u affeerraan koo kan kabajaati. Turtii gabaabduu booda immoo deebinee walitti dhufu. Ajeerraa galabaa maatiin samanni lubbuutu waloolle horiidhu waloolle maa wal jibba namni. Deebinee dhufnee jirra. Hordoftoota koo, jaalliwwan koo, maatiiwwan koo nageenyaaf ambaasaaddarummaa nageenya mata duree jedhu irratti mari'achaa kan jirru. Qabxii lammaffaan immoo gabaabsinee kaasnu amma ambaasaadara nageenyaa ta'uuf wanta sadii kaasnee jira. Wantoota sadiin kana immoo gochuun salphumatti hin danda'amu. Lafaa kaanii rakkoo nageenyi yoo dhabame nama quunnamu san positively sammuu fi laphee qulqulluudhaan yaaduun hin danda'amu. Lafuma kaanii wantoota faallaa nageenyaa ta'anirraa of qusachuun hin danda'amu.
mari'atanii walii galuun hin danda'amu. Wanti sadii murteessaadha. Tokko amantaa. Amantaa barbaanne haa qabaatu. Namni siyaasarra amantaatti jira. Tokkoon isaa. Siyaasa dura amantaa qaba namni. Aangoo dura amantaa qaba namni. Barumsa dura amantaa qaba namni. Namni amantaa qaba. Amantaan jalqabarra jira. Waanuma hunda bira wal dhaqxa. Waan aduu ganamaa san irraaffatte taanan rakkoodha. Aduun ganamaan irraaffatama. Odu daa'imni waan hundi dura aduu ganamaa sanitti ba'uu baatte naafa taati. Eessaa fiddi qaama fayyaa? Eessaa fiddi? Kan itti nyaata itti filatan, kan itti uffata itti filatan, kan itti kaawwatan kophee itti filatan. Eessaa fidda qaamni nagaan kun aduu ganamaa sanitti odoo ganama ba'uu baate. Dura odoo itti ba'uu baate. Waan hunda dura daa'imni eksternaal waan ta'e keessa jalqaba kan argattu aduu. Waan ganamaa. Namni ganama dura jalqaba amantaa qaba. Musliima ta'uu danda'a, Ortodoksii ta'uu danda'a, Protestaantii ta'uu danda'a, Waaqeffataa ta'uu danda'a. Amantaa barbaade haa qabaatu dura qaba garuu. Siyaasa gaggeessu dura amantaa qaba. Barumsa barate dura amantaa qaba. Hojii hojjechaa amma jiru kana dura amantaa qaba. Bakka sanitti yoo hin deebinee fi karaan bakka sanitti jallatte yoo jiraatte yoo bakka sanitti hin sirroofne abaddanii shakkinaa ka fuulduraan sirra. Namni Paappaasii nageenye, lallabaa nageenye, namni paastarii nageenye, namni sheekii ustaazii nageenye, namni abbaa amantaa nageenye hin shakkinaa poolisii naga'u. Homa waraana naga'u. Ibsa barbaadde kenna. Dhimma isaa miti. Maal goota muka ganama dabee guddate? Ogummaa kamiin qajeelche? Meebii gaggabaabsitee murtee bakka galuu danda'u yoo galchite malee muka ganama boorarraa jallatee guddate galgalarra dhuftee sirreessuu hin dandeessu. Namni daangaa amantaa cabsee ce'ee jira. Amma zabana kana cabsee ce'ee jira. Daangaa amantaa quban qabu. So daangaa cabesan suphanii bakkatti deebisuu barbaachisa. Namni daangaa kana seeraan eege wantoota ambaasaadara nageenya nama taasisan san salphaatti raawwata. Filannoon qabu. Amma amantaa maal qabna? Amantaa maal qabna? Amantaan akka amma taa'aa jiru kana taa'aa jiru jira. Amantaan akka amma gochaa jiru godhaa jiru jira hin jiru. Amantaan qabnu. Nan qaba namni jedhu akkana killaa walitti dhufnee haasa'uu dandeenya. Amantaan akka amma gochaa jiru, akka amma taa'aa jiru kan taa'aa godhaa jedhu hin jira. Abbaa amantaa irraa kan hin baran eessatti amantaa kamiyyuu keessatti haa ta'u. Amantaa kam confidential si taasisa. Kanaafuu ila sarkilii tiraakii amantaa kana keessaa baanee jiru. Amma dura waan hunda dura bakka sanitti deebi'u sammuu qajeeloo si kenniti, yaada qajeeloo akka yaaddu si gooti, hojii qajeeloo akka hojjettu si gooti. Si dirqisiisa, hin dirqamta agartee, hin dirqamta. Faallaa nageenyaa ta'uu hin dandeessu. Hangootuu hayyaadduu kan dubbattu kamiyyuu isaa kaalkuleetir ta'a gaafasa. Madaalliidha amantaa. Baalaansiidha amantaa. Aangoo kamirrayyuu jiraadhu gama siyaasaatiinis gama amantaatiinis kiroos cheekii ittiin goota. Namni amantaa hin qabne lafa kanarra hin jiru. Namni
Inama namu garuu cross checking godhu agartee dhaqee cross checking godhu. Riifaransiidha amantaan. Siyaasa gaggeessitu amantaadhaan madaalta. Ogummaa qabdu amantaadhaan madaalta. Hojii hojjettu amantaadhaan madaalta. Dhaqxee amantaa maal jedha quraanni maal jedha kitaabni qulqulluun maal jedha jettee dhaqxee madaalta si galee because daangaa san cabsuu hin dandeessu. Si'iif daangaa san cabsuurra gaafa dhimmi siyaasaa sitti salphate badde. Nama siyaasas ta'e nama barbaadde ta'e daangaa amantaa dogongortee cabsin amma daangaa amantaa cabse. Kanatu akka barbaanne akka taanu nu taasise. Agartanii? Kanatu akka barbaannutti akka utaallu, akka barbaannutti akka yaadnu, akka barbaannutti akka dubbannu, akka barbaannutti akka hojjennu kan nu taasise already cabe. Argitee? Hin deemuu dhiifama naa godha. Durbummaatu bade. Durbummaan nageenya eegamuu qaba. Hin tuqin. Check godhi. Waan yaaddu, waan hojjettu. Tokkoo isaa check amantaadhaan. Laalu madaalu. Hin kaasne. Gaafa madaalli amantaa kee kaase itti fufi. Gaafa hin kaasne beela'ii dheebuu daari rakkadhu malee hin deemin. Fagoo miti karaa natti deemu. Waggaa 30 dhibba fagoo goote ilaalee. Nuyi kan yaadnu karaan fagoodha baay'ee. Karaan booda siin jirtii jennee yaadna agartee. Eessallee yoo deemte jannata akka jedhamu fagoo irra jira agartee du'a booda jira. Karaa fagoo namni karaa gabaabaa deemu hin jiru. Kanaafuu eeguu durbummaa amantaa hin fudhatin. Eegi. Kaayi. Agartee akka ol kaasnee yaannufan kanaa walitti hidhe. Lammaffaan aadaa hawaasaa. Aadaa hawaasaa. Booksiin aadaa hawaasaa kabajamuu qaba. Ajjeesuu miti kan rabbii nu du'e atti itti qabdu reeffa isaa nulfaate. Namni reeffa gannasuun barbaadame salphaa miti. Amma mee aadaa hawaasa kamii kabajaa? Ka keessaa baane warri Oromoo aadaa hawaasa Oromoo kabajaa irra. Safuu isaa duudhaa isaa kabajaa irra. Warri hawaasa Amaaraa keessaa dhufan aadaa saba Amaaraa san kabajaa jiru. Duudhaa saba hawaasa duudhaa san kabajaa jiru. Safuu isaa amma oduu safuu hawaasa keessaa dhuftee hin kabajin duudhaa hawaasa keessaa dhuftee hin kabajin kan nama biraa akkamiin kabaji? Namni of hin kabajne kan biraa hin kabaju. Kan ofii kan hin kabajne kan nama biraas hin kabaju. Bakka kanarraa illee deemne. Sadarkaa kamirraa nama jirudha. Amma ani akka nama dadhabaa tokkotti yoonti hin taane hundi kee miliyoonni 110 kun qilleensa irraan dhufu hawaasa wayii keessaa baane aadaa hawaasa keessaa dhufne isaan kabajaa. Ila namni waanuma facaase haamammoo akka hin raaffanne akka hin gowwoomne namni waan facaasenan dolce takkanaa. Qamadii facaasanan qamadiidhaan kirdaadha facaasanan kirdaadha. Laaftoo dhaabdee irraa burtukaana hin eeggattu. Eeggattu hin ta'u. Kanaafuu kan immoo ilaalu argite madaalliidha miizana. Yoo waa barreessu wanti hin barreesse kun safuu duudhaa hawaasa kootii walitti bu'aa wal simataa
wajjin hin deema yoo dubbattu dubbiin kee akka itti jalqabdu qabiyyeen isaa akka itti xumurtu duudhaa safuu akka waliigalatti aadaa hawaasa keessaa dhufee isa wajjin hin deema gochi ati gootu hojiin ati hojjettu oolmaan kee guyyaa tokko ishee kanaan madaalamuu qaba ilaaluu qaba saalfiin jiraachuu qaba qaaniin jiraachuu qaba bakka sanitti deebi'uu nurra jira sadarkaa kamirra jira sadarkaa kamii abbootiin gadaa akka abbootii gadaa durii saniinu abbootiin amantaa akka abbootii amantaa durii saniinu warri siyaasaa akka warra siyaasaa qajeeloo saniinu kana sirriitti madaalu check and balance isaa hojjechuun ture hin shakkina numa fudhatee deema bishaan kun re'ee fi qeerransatu wajjin jiraata jedhan na yoo wajjin jiraatan qeerransi re'ee sodaattee fagootti eeffiti achumaan qeerransi maal jedheeni re'ee jedheen jedhan oo maaliif na eeffitaa jedheen maaliif na eeffitaa achumaan lakki na nyaatta jedhee tananii ati foon malee waan biraan nyaattu jettee re'ee achumaan maal jedheen qeerransi lakki ani ammaan booda sin tuqu sin eega si biraa ergunde hanga du'aa jedhe lakkii qeerransaati si biraa ergunde mon bakkaatti walteen oolaa bakkaatti bulteen bulaa amman booda jaalallee haa taanu hiriyaa walii haa taanu si biraan deemu jedhe bakka anillee erga akkana ta'e akkuma kee kana jetteeni hiriyaa walii taanii odoo wajjin jiraatanu ishiin bakka geechetti baala ishee nyaatti marga ishee nyaatti qeerransi bakka ishuma eega waadaa galeefii jira gara biraa deemee bineensa biraa adamsee nyaachuu hin danda'u achuma isheen immoo naannoo saniitti marga ishee achuma argatti baala ishee achuma nyaatti isheen furdachaa qeerransi huqqachaa deemeeti humna isaatii ol ta'e achuma maal jedhe re'ee jedheen oo jedheen namni waadaa cabse maal ta'aa jedheen achuma re'een maal ta'aa jetteeti waadaa cabsuun hamaadha garuu ilmoon isaa miidhamti ilmoo isaatiif xuruu miti jettee achumaan qeerransi maal jedhe inte erga ani homaan taane erga anarra homtuu hin geenye dubbiin kan ilmoo kootii erga ta'e dhimma ishiiti jedheet re'attiin mukarra yoo baala kutachuu olu taaltu duuban irra ta'e hangarraa wanta akkana ishee kun namni beeku maaltu gale jettee gaafa dhedheeraa wayii qabdi yoo gad deebitu garaa isaa tarsaaste kufe dugdan akkanitti kufee ija keessa ilaalte achumaan maal jedhe re'ee jedhe oo maal namni waadaa cabse inni homaan ta'u ijoollee isaatirra balaan gaanaan hin jenneenna waan abbee godhe eenyutu beekaa jettee jira abbaa dhafinni ilmaa miti ilma abidden bishaan booressine namni biraa waan dhugu nutti fakkaate numatu dhuga inu naannee kanaafu bakka abbootii keenya sanitti deebi'utu nurra jira abidden gaafa namni maal naan jettii keessa gale osooti bilii saalfii qaanii safuu keessa gale ambaasaadar nageenyaa ta'uun isaaf wantoota ambaasaadar nageenyaa ta'an san gochuun isaaf salphaa. Inni sadaffaan seera. Seerri mana amantaas jira alas jira. Ila seerri dallaa nageenyaati. Dallaa nageenyaati. Gaafa kun cabe rakkoo hamaa. Furuudhoof loon jiraachuu qabu. Namni seeran bitamuu qabu. Seeran bituus qabu. Seeran buluu qabaa. Seeran bulchuus qabu. Seerri amantaas seerri sikulaaris. Bakki dabe bakki cabee yoo jiraate sirreessuu
cimsuu, utubuu kan kanaan alaa wantoonni nuti xixiqqoo isaa taatu exercise goonu tuulamtee nu fudhattee baddee akka lolaa. Wantoonni sadeen kun dallaa seerate jechuudha. Amantaan, aadaan, seerri dallaa seerate. Dallaa kana hin cabsina. Hin cabsinu dallaa. Eeguu qabna dallaa kana, ijaaruu qabna, utubuu qabna dallaa kana, tiksuu qabna. Gaafa dallaan kun cabe hin salphanne. Salphannee jirra. Kana caalaa maal salphanne? Hawaasa seenaa qabu, uummata seenaa qabu, uummata aadaa qabu, uummata seenaa guddaa qabutu salphate. Kana caalaa maal salphanne? Kana caalaa wanti morma gad nama qabsiisu maali? Maaliin dallaa kana caccabsinee urree jirra. Dallaa kana harka cabsinee urree sanii deebisnee suphuun urree jira. Deebisnee ijoollee keenyaa hojii manaa teessisuun nurra jira. Nuyi deebisnee suphinee wanni hir'atu hin jiru. Waan dabalu waan guutu malee. Maaliif lafa kanarra hin beekna. Yeroo muraasa hanga wayii qofa akka jiran hin beekna. Dhugaa hin beekna. Akkamitti akka dabarru hin beekna. Carraan keenya maal akka ta'e boru hin beekna. Kanaafuu dallaa cabsinee kana harkuma cabsinee suphuutu nurra jira. Harkuma cabsinee ijaaruutu nurra jira. Nutu cabsine. Namni biraan cabsine. Dallaan kun cabee jira. Diigamee jira. Dallaan amantaa. Dallaan aadaa, dallaan seeraa cabee jira. Bineensi nu nyaachaa jira. Badaa jira. Lolaan nu fudhachaa jira. Aduun tun nutti dhufuun qabu. Karaan irra deemaa jiru sirrii miti. Nama sodaachisa. Baay'ee nama sodaachisa. Wanni abdii namaa kennu baay'ee hin jiru. Kanaafuu dubbii bakkatti deebisuun nurraa eega. Warri carraa qabdan, warri ageettii qabdan, Rabbii jedhaatii dubbii bakkatti nu deebisaa. Dubbiin bakkatti deebi'uu qabdi. Karaan amma irra deemaa jirru kun ijoollee keenyaaf miti nuuf hin taane. Namni akkamitti oduu waamamin deema gara Rabbii. Rabbiin waamuu qabame guyyaa isaatiin. Amma baay'een keenya oduu waamamin deemaa. Baay'een keenya. Kanaafuu warri sadarkaa adda addaatti carraa qabdan gama mootummaatiinis, gama manneen amantaatiinis, gama siiviliitiinis, gama hundaan jirtan dubbii bakkatti nu deebisaa. Rabbii jedhaatii bakkatti nu deebisaa. Dubbiin bakkarra maqxee jiru deebisaa. Hin ta'u. Ani akka nama dadhabaa tokkotti adaraa kanan isin ta'u dubbii bakkatti nu deebisa. Bakka nurraa bareeddu sanitti nu deebisa. Nyaannee nutti tolaa hin jiru. Uffanni nurraa bareedaa hin jiru. Hojjennee quufaa hin jiru. Kanaafuu Rabbi hunduma hin beeka. Haga dandeenye carraaqnee dubbii bakka ganamaa sanitti deebisuun baay'ee gaariidha. Zabana dur jedhamu san keessattuu abbootiin keenya akkanatti hojjetan hin jiran. Ana maatiin koo hin haasa'u hin kaasu. Oromoon tuulamaa akkamitti akka inni wajjin jiraachaa ture. Warra biraa wajjinis walii isaa wajjinis godina tokko gara godina biraa deemanii wajjin afooshaa dhugaa turan. Kanaafuu dubbii bakka ganamaa sanitti nu deebisa. Rabbii jedhaatii bakka ganamaatti nu deebisa. Rabbii jedhaatii. Ani ijoollee keenyaaf miti ofii keenyaaf warri hamma tokko jiraanne kanaafuu karaan itti deemnu kun waan gaarii nuuf fidu waan ta'eef bakka sanitti taa bakka
hin beektu. Maaltu falaan sin harka jira? Abbootii amantaa harka jira. Maaltu falaan? Maaltu falaan abbootii gadaa harka jira? Maaltu falaan mootummaa harka jira? Maaltu falaan dhaabbilee soosaayitii, siivil soosaayitii harka jira? Hin beekama. San onni ittiin dirreetti hin dhabne. Kanaafuu haga dandeenye waan dhiisuu qabnu. Waan dhiisuu qabnu dhiisnee hancaalu. 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 Qabachuun nurra jira. Dallaawwan nageenyaa kanneenidha. Dallaawwan nageenyaa. Dallaawwan nageenyaa. Dubbiin haa bultuun maali? Qoosa yookaan humna dubbii hiikuu dhabaniiti miti. Dubbii yoo bulte halkan isa waan meeqatu ta'aa bula. Yaadame irratti hin buusaa, hin baasaa. Bakka bilcheessee namicha har'a araarame jedhee si rakkise boorganoo dhufee lukarra. Walii haa bulfannu, walaa eegnu. Dallaa nageenyaa kanneen haa eegnu kan jedhudha. Kanaafuu maal haa goonu? Waan keessa jirru, dirree keessa jirru hin beekna maal haa goonu? Ani mala sadan tokkoon kaasa. Yesuustu maasirratti. Tokko of qusachuu. Of qusachuu. Ani waan hin taajjebe irraa hin haasa'u. Namoonni baay'ee yaada noobel ta'an qabu. Ani garuu akka nama tokkotti waan hin taajjebe irraa hin kaasu. Waan hin taajjebe. Kanaafuu fala yookaan istiraateejii sadan odoo hordofne of qusachuu. Mattaaqa. Wayim maqqoota. Of qusachuu. Of qusachuu. Maaliif? Ibiddi sababa tokkoonis kan biraatiinis qabate. Amma yoo naa galu almost baay'een keenya bobaa facaasaa jira. Baay'een keenya bobaa facaasaa. Of qusachuu. Bishaan baay'eetu jira. Ibidda qabate kanatti kan faca'uu qabu bishaan baay'eetu jira. Bishaan baay'ee. Yoo xiqqaate namni akkamitti callisuu danda'a? Bishaan baay'ee. Yoo waan haasuuf waan mari'an qusachuun baay'ee gaariidha. Waan baay'ee yoo xiqqaate hin darba guyyaan kun hin darba. Sammuun keenya akka xuroofni of eeggachuu, afaan keenya akka xuroofni of eeggachuu, lapheen keenya akka xuroofni of eeggachuu. Rakkoon amma keessa galle akka furamuu danda'u waan fala ta'e eenyullee haa dhaga'u waan poost goonurraa of qusachuu, of ilaalu. Warri yuutubara of hin jettan kun kan barreessitanii fi kan haasoftan fardaa fi lafoodha. Kan ta'uuf kan haasoftan fardaa fi lafoodha. Obboleewwan gidduutti waraana faarsitu Waaqayyo gatii kan hin qabu. Of qusachuu. Maal yoom waan gaarii haasofne, waan gaarii barreessine, waan gaarii poost goone yoom xumurre? Gara mana amantaa yoo dhaqxani amantaa isaa seeraan odoo hin barsiisin waan amantaa lama gidduutti waraana banu odeessa. Nageenya yoo bu'e namoonni hin jaalanne meeqatama jira maqaa amantaatiin ka daldalan, maqaa siyaasaatiin ka daldalan baay'eetu jira. Namni gaafii walirraa qabaachuu danda'a. Gaafii walirraa qabu san nagaadhaan karaa nagaadhaan akka wal gaafatu gamaa gamanaan haala mijeessuu dhiibbaa gochuu dhiisnee waraana biraa banna. Waraana biraa. Maal taate xiqquma ishee obsine.
balbala cufannee sa'aatii kadhachuu qabnudha. Sa'aatiin kun balbala cufannee sa'aatii boo'uu qabnu. Sa'aatii soomuu qabnu. Sa'aatiin kun maskiinni bakka dhaabbatan dhabamuu qabu. Bataskaanni bakka dhaabbatan dhabamuu qabu. Cherchiin bakka dhaabbatan dhabamuu qabu. Galmi bakka dhaabbatan dhabamuu qabu. Namni boo'uu qabu. Maalidha boba'aa kana akkanatti facaasu? Maal? Seexanni hammeenya kophaa isaa hojjechuu dadhabe hin gargaartaniif. Hin gargaartan. Carraa haasa'uu, carraa barreessuu, carraa dubbachuu waanuma qabnuuf hunduma isaa haasa'uu nurreera. Hunduma isaa barreessuu nurreera. Nurreera. Ani namoota kana karaa itti deebisuun baay'ee barbaachisa. Abbaatu of mara jedhe booftii jedhe. Yoo danda'an of maru. Waanuma gaariidhaafu yeroo callisuun barbaachisutti gadi baanii akkanatti wucuun dhiyeessan. Biyya biraa qabna. Mandara biraa qabna. Kanaafuu of qusachuu ta'a. Ibiddi mana namaa jiru mana hundaa dhaquun isaan oolu. Yoo achumatti aamsanii sirreessine xuruu miti sirrii miti. Kanaafuu gidduu kana mee ilaalaa. Waan paastariin barsiisu, waan barsiisaan barsiisu, waan ustaaziin barsiisu ilaalaa. Itoophiyaa keessa waan jiran hin fakkaatu. Itoophiyaa keessa waan jiran hin fakkaatu. Waan jiran yoo jiraatanis reeffa ta'anii jiru. Quban qabu. Akkamitti dhimma isaatiin hin jedhu. Dhimma isaaniiti akkamitti. Dhimma isaaniiti jechuu danda'a. Dhimma isaaniiti. Kanaafuu taa'uun turu. Bakka yoo danda'e namni amantaa soo ta'e amantuma isaa barsiisu. Quraanni yoo lallabamee dhume. Ustaaziin tokko amma quraana jalqaba hanga xumuraa barsiisee baratee fite. Paastariin tokko amma seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannis kitaaba qulqulluu baratee hubatee galee fi barsiisee fite. Barsiisaan wangeelaa tokko seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannis xumuree maalidha gannama baasee adda baafaa irratti kana taa'uun baay'atu. Taa'u. Seerri hojjechuu qaba. Seerri waan alangeen deemtuuf fardi wallaalee. Xiqqoo kaaba kanatti hafuurri nageenyaa ba'uu eegallaan iddoo kanatti immoo warri waccan jiru. Irra daldalatu waan ta'eef. Nama amantaa barachuuf nama tasgabbii barbaadee boqonnaa barbaadee gara kee dhufe jeektee maaliif ergita? Jibbiinsa barsiistee maaliif ergita? Kun bara hojii seexanaati. Hojii seexanaati. Hojii seexanaati. Namni immoo dhakaatti soo amane sin galchu. Siyaasni illee akkas. Amma warri miidiyaa kunillee waca barbaadu waan ta'eef mee yaala yeroo kanarratti maal jettaati obbo Ibalu Dooktar Ibalu maal jennu inni gabbuu tasaaf kaddooniyyaa. Of qusachuu. Ila obsuu xiqqisuma obsina. Hin darbu. Xiqqisuma obsina. Obsuu. Tasgabbaa'uu, kuldaa'uu. Ibiddi amma keessa jirru kun akka aamu nurraa kan eegamtu of qusachuu agartanii of qusachuu tasgabbaa'uu bitaa mirga laaluu akkuma nutti dhufetti haasa'uu barreessuu dhiisnee bitaa mirga laallee maaltu fala kan jedhu qabachuu. Lammaffaan walitti dhiyaachuu. Walitti dhiyaachuu. Manneen amantaa walitti dhiyaatanii mari'achuu qabu. Haasa'uu qabu. Gamtaan manneen amantaa Itoophiyaa jiran ilaali. Eenyummaanii fi maalummaan isaa kan madaalamu baay'ee bara kana. Bara kana hin jiru bara 2015 jechuu kooti. Yeroo kana
namni miliyoonni 120 miseensa paartii badhaadhinaa yookaan kaafa'oo yookaan abinii namni miliyoonni 120 garuu miseensa manneen amantaa wayii. Manneen amantaa walitti dhiyaatanii qoodi. Sheekii Paappaasiin paastarii walitti dhufanii maal wayyaa? Maal wayyaa? Maalaa goonu? Maaltu nurraa eegama? Maal waan hin hojjenneef kun dhufe? Amma maal odoo hojjennee wanti kun sirraa jedhanii nuuf salphaa miti. Warra lammii Itoophiyaa kanaaf salphaa miti badiin. Warri kun waa kan qaban, sammuu qaban. Isaaniif badiin salphaa. Magaalaan takka halkan takka baddee oolte isaaniif salphaa. Nuuf garuu akkasitti. Waa rakkannee akkana ta'aa jirra. Kanaaf waa rakkannee akkana ta'aa waan jirruuf namarratti murteessuu dhiisinee teenyee walitti dhiyaatnee paartileen siyaasaa zabana kana eenyummaan keessan kan madaala. Fuutanii akka waan bishaan ibidda kanarratti facaasu boba'aa yoo facaastan eenyummaan keessan nama madaala. Garaagarummaa baay'ee qabdu hin beekna. Silaafuu ibbaaf torba taatanii tokkummaa maal qabdu hin beekna. Oduu jechuullee baattanii gamtaa taatanii waliin galtanii. Naannoo Oromiyaa keessatti gaaddisa odaa jedhamee paartiin walitti teessoo walitti siqsan malee kaayoo istiraateejii manifeestoo walitti isaan fiduu hin qaban. Paartilee maqaa hawaasa Oromootiin waamamu baay'ee qaban. Dhimma hawaasa tokkootiif garuu ajandaa tokko qabu. This is funny. Acha maal soodakte akkasuma. Bakka hundumaa soodakte akkasuma. Akkamitti yeroo hamaa walitti siiqanii walitti dhaabbileen siyaasaa mee maal wayya? Maal wayya? Mee garaagarummaa gidduu keenya jiru boruun furama. Dirreen isaa mijatu. Because yoo nageenyi hin jiraanne eessa keessanitti isin kan aangoodhaan dorgomtan siyaasa keessan hin gaggeessitan yoo kaayyoon keessan dhoqqeen ta'an walitti siiqxanii hawaasa kana rakkoo kana jalaa baastanii ceesisuu isinirra jira. Laal barachuun keessan kan madaalamu miidiyaatti gabbaatanii boba'aa facaasuudhaan osoo hin ta'in walitti dhuftanii galma cufattanii mari'attanii nu ceesisuudha. Garaagarummaa keessan jiraachuu keenya jettanii dhiisuudhaan. Maaltu akkanatti amma walitti nu buuse jettanii bu'uurarra sammuuf laphee qulqulluudhaan mari'attanii kana nuyi kana hin sirreessinaa kun haa bulu tan ammaa hojjetan jettanii walitti siiquu maqaa. Mee gamnataa abshaala seenaa hojjedha. Seenaa amma wanni amma keessa jiru kun seenaa keessatti hin barra. Seenaa keessatti hin barra. Sinillee hin barru. Paartiin ibbaaf torba biyya jirtu keessatti kana ta'an hin barraa. Walitti dhaabbileen siivilii amma biyya kana keessa daldalaan ta'ina. Nu gargaara, nu ceesisa, gatii nu kafala. Maalidhaa walitti amma nu buusee ni nyaachisu kun? Mee ta'a mareedda. Dhimma jiraachuu keenya mareedda. Walitti siiqa. Garaagarummaa ejjennoo siyaasaa, garaagarummaa amantaa, garaagarummaa sabummaa. Mata dureen garaagarummaa baay'eetu jira. Mata dureen tokkummaas immoo akkasumatti baay'eetu jira. Dhimma nageenyaa, dhimma hawaasummaa, dhimma diinagdee gamana dhaabbannee haasawuu hin dandeenye. Argitee amantaa adda addaa osoo qabnu walitti dhufnee haasofna. Ejjennoo siyaasaa adda addaa osoo qabnu walitti dhufnee haasofna. Saba adda addaa taanee osoo jirru walitti dhufnee haasofna. Kan haasofnu dhimma waliinii keenya irratti waan ta'e. Dhimma waliinii keenya barsirreeffannaan dhimmi dhuunfaa keenya achi keessatti hin sarra. Haayitee hin sarra. Kanaafuu mee qaamni hunduu walitti dhiyaatee mari'achuu haasa'uu hin gaamnu. Hin gaamnu. Haaceenu yeroo kana.
ijoolleen ayyaa fi abbaa walitti haa dhufan. Nageenya haa bu'u, araarri haa bu'u, walii haa irraanfannu, walii haa dagannu, walii haa boonyu. Yoo ammaatti gumaa walirraa haa kafannu. Yaa ce'e, baratan haa ce'e, baratan. Afaan guuttattanii mul'adhaan hin jettuun bara akkanatti oduu cees maal akkanatti kana godhee na filachuu qabnu. Amma asitti nuyi beela'aa nuyi rakkachaa sodaa fi shakkii keessa jiraachaa isin miidiyaa gabbaastanii qoostanii boru amma nuyi waan si filan sun fakkaatu hin ta'u walitti qoodda. Anas sin hin jedhe walitti qoodda. Haasaa mari'adha. Akka carraa ta'e nu fuuldura jirtu waan ta'eef. Ayiteelu akka carraa ta'eeti. Akka tokkoon laalu akka carraa ta'eeti. Yookaan dura dhalachuu keessanii yookaan dura barachuu keessanii achi dhaqxan fakkaata. Dura ta'uu keessan gochaan nutti agarsiisa. Amma dubbii wal morman wal morkatan miti. Dhaabbileen amantaa mataan isaanii dubbiin amma dubbii walitti dhufanii taa'anii galma cufatanii mari'atanii yaace jedhani. Hin salphanne maaliif seetan diinni alaa nutti dhufeeti injifanne. Hidhii nutti ciniinnate. Dhibban amma mootummoota alaatiin biyyoota alaatiin nurra ga'uun bira hidhii nutti ciniinnataniiti. Eenyu waan ta'aniif isaan yeroo san hin booji'amnu jedhanii akkanatti nu salphisanii jedhaniin bira keessattuu warra Awurooppaa hidhii nutti ciniinnatan. Hidhii nutti ciniinnatan. Tana jala salphina tana jala salphachaa jirru kamitti wantoonni wayyuu jedhaman tuqamanii jiru. Amantaan wayyuudha hin tuqamu. Daa'imni wayyuudha, dubartiin wayyuudha, midhaan wayyuudha, qabeenyi wayyuudha. Wayyuu jechuun ayina kee hin tuqamu. Yoo ittiin si eebbisu Oromoon horiidhaan si eebbisa. Daa'imaan si eebbisa. Agartee? Wanti inni ittiin si eebbisu wayyuudha hin tuqamu. Hoori siin jedhu. Hoori. Ilmoo argan siin jedhu. Wayyuudha. Wantoonni tuqamuu hin qabne baay'een tuqamanii jiran. Baay'een isaanii amantaan wayyuudha hin tuqamu. Wayinuu hin tuqamu amantaan. Amantaan ajandaa siyaasaa ta'uu hin danda'u. Ajandaa gadoo ta'uu hin danda'u. Amantaan wayyuudha. Kanatu kun dirree waraanaa kamiyyuu keessa jiran hin tuqaman kun daa'imni hin tuqamtu, dubartiin hin tuqamu, jaarsi hin tuqamu, qabeenyi hin tuqamu. Agartee? Wayyuu jedhan Oromoon Boorana. Wayyuu. Ayinna kee jedhan. Ittiin si eebbisa. Ittiin si eebbisa. Agartee? Ittiin si eebbisa. Ittiin si eebbisa. Wantoonni tuqamuu hin qabne baay'een tuqamanii jiran. Kanaaf walitti dhufuun wayyu walitti gamaa gamana dhaabbatanii dhakaa walitti darbanii wal abaaruu walitti dhufanii inni dhuma sirraa'u balbala banaa baay'ee afaan keenya banaa ilaalchi keenya banaa gochi keenya banaa sirraa'u of sirreessuu. Of sirreessuu. Akkamitti ollaa karaa badii irra jiru laallee bananii. Of sirreessuu sammuu qabna. Uumama biraa irraan barnu nuyi adda kan taane sammuudhaan beekumsaadha. Kana of sirreessuu mastakaakala. Of sirreessuu. Waan baay'ee irraa of sirreessuu nurra jira. Waan baay'ee irraa rabbitu nutti dheekkame na fakkaata. Amma mee ilaala amma yeroo ammaa kana ganni amma of dura dhufan ganna hin qottan facaastaa hinaamtaa deebistee mallisoo maalmaati irra deebisanii misoomsuu kan jedhamu deebistee immoo jallisiidhaniin hojjetta. Jallisiidhaan hamtee osoo fixin immoo iyyuu balgiin dhufa. Itoophiyaa keessa ganna facaaste hammatti jallisiidhaan facaaste hammatti balgiidhaan facaaste hammatti giseen yeroo tokko namni beelaa yoo jedhan baay'ee na qaanessa Itoophiyaa keessatti akka nam tokkotti.
waan abaarramne illee natti fakkaata yoo lafa kana dachee kana biyya lafarra teessatu nagartu forzaat maata. Ganna facaastee hammattee ooftee odoon galchiin jallisiidhan. Jallisii hammattee ooftee odoon galchiin balgiidhan. Balgii hammattee odoon galchiin ganni dhufe. Kana caalaa asirratti maa baatu waaqayyo mataa irratti. Laaluun turuumti dhaabbatanii of sirreessuun turuumti. Gaariin of sirreessuun of laaluun of madaaluun karaa dogongorraa irra hojirra deebi'uun kan jalaa dogongoree gorfachuun wal danda'uun walii obsuun olaantummaa saba keenyaa karaa inni dhufeessan hin deebisuuf maqaan baduu nama tambatu kan jedhan sun salphaan ta'e. Kanaaf of sirreessu. Agartanii of qusachuu walitti dhiyaachuu fi of sirreessuun wanta amma hatantaman nurraa eegamu. Hatantaman ce'uu qabna. Darbuu qabna yeroo kana. Hin darba. Baraaf furguggee gad jedhanii dabarfatu danii hin darba. Barri laal bishaan darbu deemu sin nyaatini jaarsi du'aa deemu sin abaarini jedha. Amma lolaa hamaa keessa jirra hin darba. Sun nu nyaachuu hin qabu. Agartanii nu nyaachuu hin qabu. Biyya kanaafis ijoollee keenyaafis yoo jiran isaaf immoo nama biraatti akkuma qaburraa sirriitti waan hojjechuu qabnu hojjechuu qabu. Hojjechuu qabu. Walitti siquu mari'achuu haasa'uu sammuu qulqulluu fi laphee qulqulluudhaan ilaalcha qulqulluu qabaachuudhaan gara abbootii keenya fageessinee ilaaluudhaan rakkoo nama keessa jiru kun bara sanis hin jiru. Garaagarummaan akka isaan itti furanii fi akka nuti furaa jirru jira duraan rakkoon kun jira. Amantaa gidduu lolli duras jira. Saba gidduu lolli duras jira. Hin jira. Garaagarummaan lamaan gidduu jiru dhaloota ammaaf kaleessaa gidduu jiru akka isaan rakkoo san itti furatanii fi akka nuyi rakkoo kana itti furachaa jirru. Kompiliitilii kana qabu. Eeyyeen bal'inni rakkichaa wal caaluu danda'a. Gosti isaa garuu tokko. Gosti isaa rakkoon amma jiru kalee hin jira. Hin jira. Garaagarummaan dhaloota kalee santu har'a hin jira. Karaa isaan ittiin kan san hin faallaa hiikaa deemaa. Hiikaa deemaa. Kanaafuu carraa qabnaa carraan kenname kanatti fayyadamne seenaa hojjennee darbu. Seenaa. Bakka laphee keenya gara araaraa, gara dhiifamaa, gara tokkummaa finnee ce'uu qabna. Ce'uu qabna. Ajandaa xixiqqishuu keessaa yaa baanu. Ajandaa xixiqqishuu keessaa yaa baanu. Maaliif? Ajandaan xixiqqishuun eessatti uumamtu rakkoo guddicha kanaaf galtee taate. Kanaafuu nageenyaaf ambaasaaddarummaa nageenyaa kan jenne bal'inaan immoo isin beektu qaba. Amma yeroo dhaabbatanii of laalanii yeroo kana keessa gamnummaadhaan ofillee kan biraallee itti ceesisanii ulfaadhaa jiraadhaa Waaqayyo biyya keenyaa eebbisuu nageenya nuufaa kennuu tokkummaa keenya nuufaa deebisuu innillee nu haa gargaaru nullee nama mooyyuu seenaa hojjetee guyyaa kana darbee ijoollee keenyatti haasa'uu nu haa taasisu ulfaadhaa jiraadhaa mata duree biraatiin deebinee ol argina nagaatti. Ajeerraa galabaa maatiin samanni lubbuutu wanoollee horiidhu wanoollee maa wal jibba namni. Ajeerraa galabaa maatiin samanni lubbuutu wanoollee horiidhu wanoollee maa wal jibba namni.